لمي ليبيا كان عجيري ركوني سمودتي ركاتا نمني اتقرقارو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندي سنيو بكجتنتي بقى ايانا ايد الأضحاتين اسن جيسيسي اسن كقفسيسن اسن جدا. السلام عليكم. أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن المنطقة الجنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت للمطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيه استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وجيت خليت زواجي قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج، لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي لو ان شاء الله غارب ان شاء الله ما يقسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره محركه والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما يقسمت لي، قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين وردت من جديد. الكابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر. تو احنا في بيت الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سينا جايباتي بروم سقداس نماتا سينا برد رسونتاني سينا تربان كان كيسة تاتيرا. نمني سورة إسانة جنان ترغتان كوني لمي ليبياتي حجي براكنا حجون قبيلة پاسپورت إسا بافتي ولاغالي إسا بوتتي مالا كفلمو أو كفلي كرا إرپورتي بيجساني يوكان بولت گوجان قطري گوجان بللي گهي جنان كرا بولي مغالا ساني دكي يرو إني كرا بولي دكو بللين تيارا گهي نمن هندو حجاجون هندو تيارا قراني erga jedhani booda taraan isaa gahee jennaan paaspoortiin isaa yoo laalamu paaspoortiin kan kee rakkoo qabaa bararuu hin dandeettu hafi jedhaniin hinafu akkamittiin hambiftan an hajjii bara kana kutadheetiin baye hajjuu qaba akkamittiin hambistan jedheen lakki bararuu hin dandeettu paaspoortiin kan kee rakkoo qabaa hajjii bara dhufuu hajji jedhaniin lakki hin barbaadu dhee achuma keessa taa'e xiyyaarri ka'ee biraa bararee biraa kute kalaas xiyyaarri bararee jira kalaas ati deemi galee jedhaniin hin galu jedhee bahuu dide irpoortii keessaa jechuun inni irpoortii keessaa bahuu dide naan diqqishu turanii xiyyaarri isa achitti gatee deeme sun rakkoo teeknikaa godhateetiin deebi'e irpoortitti san booda rakkoo godhate kana sirreessanii erga jedhanii booda namni kun ammallee dhufee na fuudha nagattahiin deeminaan hajjii bara kanaa hajjuu fedhaa jennaan lakki xiyyaara rakkawate waan rakkate sirreessine hin deemtu jedhaniitiin ammallee irpoortii keessa gatanii xiyyaara isaanii sirreeffatanii waan rakkate biraa kutan gara makkaa deebi'uudhaaf jechuun yeroo kanallee kalaas lammatallee xiyyaarri kutee xiyyaarri si fuudhaan jiru deemi gara maatii kan kee galii hoggaa dhufu hojjetaadhaniin ammallee abadan hin galu jedhe ammallee diqishu turanii xiyyaarichummaan kun rakkoo godhatee ammallee zooree deebi'e boolee kanatti ammallee erga inni booletti deebi'e booda xiyyaara sirreessanii kaanii waan rakkate wallaahi hin deemnu jedhan nama kana fuunu malee paayilotiin xiyyaara jechuun nama kana fuunu malee hin deemnu jedhan achiin nama kana fuudhanii gara makkaa isaa geessanii namni kun hajji isaa itti jira jechuu bara kana maasha Allah wallaahi waan ajaa'ibaati dhugaa rabbii wallaahi seenaa akkana si ajabu nagartu dhugaa rabbii seenaa akkan nama ajaa'ibu seenaa bara durii miti seenaa torban kana keessa ta'eera. Allahu akbar seenaa kana waa baay'ee irraa barattan namoonni abdii rabbi irraa kutattan abdii rabbi keessan irraa muratina wallaahi billaahi innaaf sila kana ta'ee fi seenaa kana waa baay'ee irraa barattan jedheetiin yaadaa hiriyoota keessan nama jaallattan nama shaniif dabarsaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duusaaf gidduu rabbii wanta tokko hin jiru jechuudha. Qulqulluu kan nama geessus rabbumaa kan nama dhowwus rabbumaa waan ta'eef nuyis nama hajja'ee hajjii qeebalamtuu sana argatu rabbiin haa taasisu. Yeroo arafaati yeroo uduyyaati waan qabu ofirra qabuun waan qabu walirra qabuun waan qabu maatirra qabuun waan qabu wal firarraa fagaatirra qabuun hedduu gaariidha kanuma si jaalachiisuudhaaf hin dhufe kunooti furdaadha jettee waa qaban se'in namni inni gariin uffata keessatti gadi rakkata gariin immoo uffatan taane uffatee kadhataa fakkaatee magaalaa kana keessa deema lakki inni kaan naggaadeedha awwal beeyna warra dhiyoo kana utuu nama wayitii wajjiniin deemu
namni wayii makiinaa VAT qabatee jiru kadhattuu tokkooni fixxeettaa jedhee mana kee sana ijaartee fixxeettaa innaan ትንሽ ነው የቀረኝ jettee bara kadhattuudha pilaas waan ijaaraa jirti hundi akkana jedhaan jiru immoo gariin dhibameeti irraa mul'atti bara fuula irraa mul'atti bara fuulli maadiyaati yaasee ijoollee fudhattee jara sanaree akka ittiin gargaaru walii godhamee jira isa kanaa jedhaan jiru isa uffata keessatti gadi rakkate hin jedhe isa caammaa kaa'ate caammaa keessatti gadi rakkate isa mataa mushuxatee bakka cidhaas dhaqu kaalsiis qulqulluudhuma uffatu wanti tusseen harkiftu moo kiisii keessa hin jirretu jira hiriyaan isa kanaatu yaadate warri magaalaa keessatti fi jedhaan isa kana warri baadiyyaa wajjin jiraan nan beekaan qirca wajjin kadhateeti oolaa wajjin kadhatee waggaatti naa kaffaltee dhiyoo argate fudhate yoo hin arganne dhiis an akkam beekutti akkatti bareedduudhuma jira warri gingilchaa dallarraa walirraa fudhatu amma gingilchaa manatti urateeti malee gingilchaa walirraa fudhattutti sunuma jirti jechuudhaaf hin jedhe mooyyee wal gargaaranii kottuu naatumi jedhanii mooyyee wal gargaaranii minaan jechuunis gara muftiitti jijjiirameeti malee wajjin jireenyattiin sun ammallee numa jirti yoo gara fuulduraatti baduu baatteef abaluu koo sun akkamitti jire jechuun wallaahi nan dhagayeera bara dheengaddaa baruma dheengaddaa kana akkamii jedhee jara wayii gaafannaan jara akkasii ila gosaan walitti hin dhufan maaliif walitti hin dhufan jara nu dhiisiiti nama naan jedhe jira nu dhiisi nu miti ilaa jara tokko bakka kanaa jira rabbiin biratti waa tokko hin beeku nam tokkos jiran beeku jarri naman qabanu ala kanaayis firas magaalaadhaan qabanu akka jiran nuti jirani jennaan wallaahi akkam ani isa waa gochuufi barbaade caalaa maal gammadeennaan isa warri baadiyyaa keessa jiru akka kanatti wal hubataa jiru rakkataa fi jiran jechuudha beeki isa jarri achii waan ittiin arafaa baasanu dhabanu asii dhabee jira jechuudha isuma argatee jiru isan gammachiifne jechuudha akka hin bareedu namatti hin tolu innaati rakkina nama rakkatu yeroo inni bakka jarri sun dhagahan jirretti akkamitti jiranii jedheen gaafadhe egaa abbaan manaa isaaniis hin jiran waan jedhan isaan tokko immoo jennaan isaan kun dur nama rakkatee beekuu mitilleedha akka utuu sila akka kana taate naananii wallahi ani inni san gammadaa jiru ani hin barre abbaan natti maa jiru ani inni gammadaa jiru inni kun akkanatti isaan sana beekuudha akka kanatti isaan sana hubachuudha maa jennaan rakkina isaanii rakkataa jira jechuudha kanamatti tol eti akkanuma fuudha ardiin kun ida karanuun turteedha akkanuma fuudha riskiin hammatti numa jiree jiraaneetuma jiraataa jiraadha akkuma taatittuudha wama jijjiraadha jechuun kanarraa nama gammachiisa nama waa ati isaa waa gooteerra si isa waa godhe sana gammada imamman kee waan qullubbiidhaan bitatan qabu qullubbii labbita jedhaan jiru bara kana garuu walumaan jirra gabaa hunda bita silaan jedhu ture bara kana moojjumaan gabaa jirra qullubbiin tarii biyya keenya lafa baasuu didee laataan inni naan galle moo kar tokkoon shunkurtiinis gojjumaan gabaa jirra jara baadiyyaa magaalaa walii wallaallee irraa bara shunkurtiis hojjumaan gabaa jirra ni magaalaas ni baadiyyaas qullubbiis hojjumaan gabaa qaarafaa wajjiniin gabaadhaa bira durboroodhaa kutatamee lafa kaatama kan arafaa kophaatti qophaa'ee shunkurtiin hidhamee aara jalatti fannifama sanaagaa wajjiniin sanaagaa soogiddaati wajjiniin iyyee fannoo ta'a sanaagaan kan soddaa jira sanaagaan soddaa gaafa soddaan dhufe namni ollaa dhaqe soogidan ergifatu na wuriidha maal jennu jira soddaan sodaadha soddaan hin kabajama waan ta'eef mana keessa inni jettan yeroo arafaan dhufe kan inkwaan namni hundinuu wanti namni mana keessa waa dhabuun jiru gizee kana yeroo jala bu'ee hundinuu kana qabu kana dhiittadha ta'edha malee gaafa iidii sana hundinuu quufaa inkwaan nama miti sareeyyuu sareen isiin ergasii waa funaantuyyuu quuftee karaara deemti. Laga Abbaay, Laga Furaatii fi Lagni Sayhuunaa fi Jayhuunaa jedhaman maddii isaanii jannatarraa ta'uu beektu. Lagni Abbaay asuma biyya keenya irraa kan burqu yoo ta'u maddi isaa jannata irraa ta'u ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa Abaa Hurayraan odeessee kan Muslim baase keessatti dubbataniiti kan isaan jiran. Lagni Abbaay kan mormor jennu yookiin Niil jennuu fi Lagni Furaat addunyaa irratti kan mul'atan yoo ta'u lagni Sayhuunaa fi Jayhuunaan ammoo kan hin mul'annedha. Maddi isaanii jannatarraa ta'us lagni Furaat ammoo Turkiyaa keessaa kan burqu yoo ta'u laga dheeraa biyyoota Arabaa jedhamuudhaan kan inni beekamu lagni kun Turkiyaadhaa burqee Sooriyaa fi Iraaqiin qaxxaamuree laga Dajlaa jedhamuttidha kan inni makamu. Gara dhumaa keessa jedhan ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam lagni Furaat kun gogee gidduu isaatii tabbii warqee ni mul'ata jedhan. Gaafa tabbii warqee laga Furaat gidduudhaa mul'atu kana
namoonni baay'een garasitti yaa'u. Garuu namoonni garasitti yaa'an wal fixuu isaaniirraa kan ka'e namoonni dhibbi yoo achitti argaman 99 du'anii nama tokko qofatu hafaa jedhan. Kanaaf laga Furaat keessaa gaafa warqeen bahee mul'ate namni garasitti yaa'u akka gara sana hin deemne jechuudhaan ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa Abu Hurayraan odeesse kan Muslim baase kana keessatti dubbataniiti kan isaan jiran. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.